Yesus Kristos gaafa biyya lafaarra deddeebi'aa ture Waaqayyo abbaan eessa jira? Wal keessa jira moo lafumarra waliin jira moo abbaan waaqarra jira moo lafarra ture? Ay. Afuur fooni lafarra deddeebi'a malee hafuuraan samiirra ture. Kan lafarra deddeebi'u ture kun eenyu? Waaqayyoodha moo Yesuusi? Garaagarummaa Yesuusii fi garaagarummaa Waaqayyo gidduu jiru naaf hin galle. Yesuus Kiristoos Waaqayyoonis tokkumadha naaf. Garaagarummaa sin gaafanne waan sin jedhe Yesuus Kiristoos biyya lafarra waggaa 3 fi ji'a maal barsiisaa ture miti lafarra deddeebi'e. Yeroo Yesuus Kiristoos lafarra saba Israa'el keessa jiru Waaqayyo abbaan eessa ture? Lafarra ture moo waaqarra ture abbaan? Ishi ani maal tokko sin gaafadhu Yesuus Kiristoos abbaa qaba abbaan isaa eenyu? Yesuus Kiristoos abbaan qabu haadha qaba. Nagaan siif haa ta'u jirtu? Jirra nagaan siif haa ta'u sinillee. Akkamati boo? Jirra galata Rabbi. Lanni Rabbii tokkichaaf haa ta'u. Rabbiin tokkumaami? Galanni Rabbichaaf haa ta'u eeyyee. Tokkoomi tokkichi sanuu? Jeebaan waaqa lama jiraare haadhoowwan ko. Bas Waaqayyoon Islaamaatii fi kan Kiristaanas tokko jettee amantamoo adda? Kan Islaamaan beekuu dhiifamaa kan Kiristaanaan beeka malee. Waan jedhe uumaan kiyyaa fi kan kee uuma adda addaati moo tokkuma? Dhala namaa kan uume tokkicha Waaqayyoodha. Namatu amantii garaagaraa daandii garaagaraa irra ture malee. Kan na uumes kan si uumes tokkoon jedhee amana. Ni amantaa akkas? Eeyyee nan amanan illee. Goobas. Uumaan keenya tokkoomi? Yes. Tokkicha anaaf si uume saniin boqota? Amma gaayani isaaf hin dhufne dhiifama ustaazii shaadaa na qabsiista dheen dhufe. Dura shaadaa tokkicha yoo beekne shaadaa si namni dhufe hundi shaaduma qabata. Tamme. Jechuun dura barachaan ture waan ta'eef. Okay waan ni jedhe Yesuus Kiristoos waaqa jettee amantamoo nama jettee amantayyee? Yesuus irraa dubbachuu maaltu fidee shaadaadhaaf hin dhufeen jedhee bar. Ayyee Yesuus nama jedhe shaadaan si qabsiisa. Maal jette? Yesuus gonkumaa ilma namaati jedhime. Shaadaa qabachuudhaaf Yesuusin arrabsuu maaf barbaachise sheeka akkasumatti yoo amantii musliimaatti. Haleluuyaa dhabbadhu. Eega akkas taate kan tokkoffaa kan arrabse kana laa wangeela kanaatu Yesuus arrabse. Yoo Yesuus wangeelli kan kee nama jedhan kanaaf wangeelaatu arrabsee jechuu. Haleluuyaa sagalee Waaqayyoo arrabsee jechuu. Akkas miti gaaffiin koollee akkas hin turre iyyuu fakkeenya shaadaa na qabsiisuudhaaf amma shaadaa qabachuun dhufe waan ta'eef waa'ee Yesuus dubbachuu maal barbaachise. Dura Yesuus akka waaqa ta'e ragaa wangeelaa fi quraana irraa argattee akka ilma namaatti argattee akka dhalate argattee akka uumaa gochuu hin dandeenyu argattee akka waaqayyoon qabu yoo argattee achi booda islaamummaa shaadaa si qabsa. Yesuus Kiristoos wangeela irraa akka ilma namaatti argattee ragaa. Kompiliitilii waan ani isin gaafadhe ustaaz yaani kanan jedhee Yesuus dubbachuu maaltu jedhu. Gurba nama hojii haasa'uu hin dandeessu waan haasa'uun si gaafa jiru haasa'uu hin dandeessu. Nan danda'a maali? Okay waan sin jedhe Islaamni Yesuus maal jedhee itti amana? Islaamni maal jedhee itti amana Yesuus Kiristoos? Ani amma haaraan sirraa barachuu dhufaa jira bar. Narraa barattaayyee. Iliyaas. Hoi. Jirtu? Islaama moo kiristaana moo waaqeffata? Aw. Aw jedhasa. Maali abacaadhaan barsiisuu deemtamoo kana? Gana abacaallee wal barsiifne. Eeshi tole beente ko. Waan jedhu beente Yesuusitti ni amantaa? Yesuus Kiristoos waaqaan qaba jedha akka inni waaqa qabutti ni amantaa? Awwan micha nake subbo. Yesus Kristos waaqa bara waaqa jannata namaa kennu. Kan walitti dhufe mee kiristaana ta'e mee abbummaas. Mee qoyka kiristaana jechuun maali? Maal jechuu kiristaana waan dhugani moo waan nyaatani? Eessatti jireenya bara argatan. Eenyu eessatti akkas jedhamee kiristaana ta'a kiristaana yoo taatan jireenya bara argattanii. Maa bokkumatti hin beekamaa kun akkumatti nama hangalaa.
Ragaawwan Adam maaliif Adam cubboo jennaani. hojjetu ka Adam danta atu hojjechaa jirtaa mi cubbuu. Lek barika amma Adam kun beektaa nu wajjeesi Adam ifaa waan kun immoo nu godhanii. Adam Nu balleessanii ani kunoo biyya lafaa keessatti tankaraataa jirra. Adam maal si godhe Adam? Tankaraataa jirra isla on akkas ta'an abbo. Maal si godhe Eliyaas? Adam ndogoggore ka. Dogoggoree si dogoggore Adami. Ati Adami? Maal yoo Adam godama godama dhalatanii eessa dhumna deenu isla. Toora iddoo dhaloota kennaa mire. Okay, ati osoo Akkasumiti. abbaan kan kee eenyu abbaan kan kee bayyanaan osoo hin jiraatin hin jiraatta ati biyya lafaa kanarra. Jiraat. Goobas. Okay, ati yoo gartee yakka dalaydee Itoophiyaa keessatti konkolaataadhaan nama ajjeefte abbaa kee mana hidhaa dhaqamoo ati dhaqamaneedha? Irra naa deebi'amee fam. Itoophiyaa keessatti seera mootummaa cabsitee yoo lubbuu namaa baaste ati mana hidhaa dhaqilintoo dhaqamoo abbaa kan keetu bayyanaa dhaqa? Ana dhaq. Yoo abbaa kan kee keessa noo? Maal akkasin jedhamu abbaa kee maaf geessu re? Ana kan badi balleesse waan ta'eef. Goobas. Yoon jalaa yoon badillee malee. Goobas. Eenyu kan baala ija mukaan san nyaate Adami moo Iliyaas? Baala mukaa kan nyaate moo? Adami moo Iliyaas? Tokkuma taa'ee reebboo dubartii yookaan isa taa'abboo. Yeroo jara kan nu balleessite immoo. Yeroo nu balleessite. Waan jedhe okay abbaan kan kee yakka yoo okay abbaan kan kee hattu yoo ta'e hattu ni taata. Amma waa jalqabaati mammala inni ammaa fi inni uumama jalqabaa tokko reemma. Waan jedhe dhaggeeffatu. Jalqaba jalqabaa kaanii achi dhumne. Okay ilmi waaqayyo amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos ilma waaqayyo jettee amantaami? Yes. Goobas ilmi waaqayyo waaqaa jettee amanta ilmi hattuu toota hattuudha. Namaa fi hojii namaaf hojii waaqaa maa walitti dhufare? Inde? Akkamitti ilmi waaqayyo ilma waaqaa ta'e ilmi abbaan hattuu ilminis hattuudha. Apa kafirah nimbu bakan. Himbuin waan jedhe kan baala mukaa jannata edan keessatti iddoo sanitti baala sana nyaate Adam immoo maatii gartee bayyanaati. Fudhatee takkutu mana hojii mana adeemu umrii isaa. Elias? Waan takkaayyaanne dha. Maal jarri lama nyaatetti lama adamatu maanu. Waan nyaatu Takka waan akkasii jira dha yaadeen beekun. Yaanne. Elias kokko. Eliasoo magaalaa jaruma waan siin jedhe Adamii fi Heewaantu ija mukaa san nyaate moo Eliyaasii fi maatii bayyanaan nyaate ija mukaa sana? Adami waan isaan nyaate bari isaan kan weessaa irra jalqaba boo isaan irraa kan dhumne hireenuyi Sigalee jira seera okay seera waaqayyootu seera namaa caala moo seera abiyyiitu seera waaqayyoo caala? Ay seera waaqayyootu seera namaa caala malee. Goobas seera abiyyi Gaafi xiqqoo ishee waan qabattuuti. seera abiyyi keessatti yoo ati lubbuu namaa baafte kan mana hidhaa hidhamu Iliyaas immoo bayyanaadha. Lubbuu namaan baasu kaa. Okay ayyaa fakkeenyaaf biyya lafa namni tokko abbaan yoo ilmi lubbuu namaa Itoophiyaa keessa yoo baase abbaadhaatu mana murtii dhaddacha mana murtii dhaqee hidhama moo namtichuma lubbuu baase santu hidhama? Ilaaheen kun illee gaasal dhoora gaafettiin abbaa lubbuu baasee. Deebise wayifiinsi jedhe deebise seerri ilma namaa mirga waa gartee nama eeguudhaaf namuma yakka dalage santu yakkamaadha mana murtii dhiyaata akka seera waaqayyootittoo namuma yakka dalage santu
Guyyaa boru yakkamaadha moo qaama yakkan dalagin cubbuun qabne irraa qulqulluutu yakkama? Qaamni yakka dalage yakkamaadha. Akka waaqayyootitti isin jedhe waaqayyoon nama yakka dalage san irratti gartee murtoo murteessa moo qaama yakkan dalagin irratti murteessa badii? Qaama yakka dalage irratti murteessa. Goobas ilmi namaalleen akkasuma hojjeta waaqayyoolleen akkas akka hojjetaa miti? Hayyee deemi gara mata duree keetti deebisi. Jedhe kanu mata dureen kiyya kanuma eenaan jedhi. Jedhi deem rakkoon qabu yeesiin jedheera maal taate? Goobas Yesuus Kiristoos yakkamaadha moo yakkamaa miti? Yakkamaa miti. Goobas nama yakkamaan ta'in kana ajjeesuun cubbuudha moo cubbuu miti? Cubbuu miti waaqayyootu yakkamaa isa godhe waan ta'eef. Wayyo ayya irra deebiin si gaafadha. Waaqayyoon ajjeechatti nama ni ajaja lubbuu namaa baasa ajjeesaa jedhee hin ajaja waaqayyo. Inni kun maaliif akka inni ajjeefame dura sii galuu qaba kaa? Maaliif ajjeefamee siin hin jenne? Waaqayyoon abboomii kurnan keessatti hin ajjeesinii kan jedhu caafee jira moo hin jiru? Caafee jira. Waaqayyoon nama cubbuun qabne ajjeesa Abu Mu'aaz nama okay fakkeenyaaf yoon si ajjeese ani cubbuudha moo cubbamaa miti? Cubbamaadhaati. Goobas waaqayyoon Abu Mu'aaz deemi duula ajjees jedhee nama ni ajaja nama yakka hin qabne nama yakka qabus ajjeesaa ni jedha. Kanas hin ajaju siin waaqayyo. Goobas Yesuus Kiristoos ajjeefame moo hin ajjeefamne? Ajjeefameera. Yesuus Kiristoos qaamni ajjeese san yakkamoodha moo warra qulqullaa'oodha? Qaamni ajjeese yakkamaadha baazewee yontine abummas. Qaamni Yesuus ajjeesan ajaja waaqayyoon raawwatan moo ajaja seexaanaan raawwatan? Macaafa qulqulluudha yoo deemne wayyuure. Macaafumaan hin deemi. Qaamni macaafumaan hin deema kunoo macaafaan na bira jira. Feeto Ingiliffaa, feeta Amaariffaa, Oromiffaa dachii mana nu godaansise waan jedhe qaamni Yesuus ajjeese yakkamoodha. Ila abbummaas waan tokko sii galuu qaba. Loojikii kanaan yoomiyyuu waa Yesuus Kiristoos ilaaluu hin dandeessu. Loojikii kana keessa qabda. Waliigalle seera ilma namaarra waliigalle ilmi namaatu nama yakka dalage isuma yakka dalage sanidhaan fudhatte sanis. Sittani maana dhaggeeffadhan immoo. Man nakni amma ragaan naa deebisa. Baay'ee asofte waan ta'eef. Baay'ee asofte miti re. Sittani maana dhaggeeffadhan. Gaafuma tokko irraa hin deemne waan si gaafa jiru. Warri Yesuus Kiristoos du'e moo ajjeefame moo hin ajjeefamne naan ajjeefame naan jette goobas. Walumaa galaa loojikii kanaan deemuu hin dandeessu siin jedhe. Ulaan afaan hin haasawin kaa maali si gaafachuu jira miti sa'as gaafate. An deeqaa lamatti sirraa fixuu fadhaarra I don't want to waste my time like 5-10 minutes wajjin. Hin beeyta boodatu hin didda hin miliita. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos du'e moo hin duune irraan si deebi'ee si gaafadha. Uummanni haa dhagaani. Du'ee siin jedhe. Goobas Yesuus Kiristoos qaama qulqulluu warra ajaja waaqayyoo abboomii waaqayyoo fudhatee deemuutu Yesuus ajjeese moo warra gartee oduu seexaanaa gartee ajaja seexaanaatiin deemuutu Yesuus ajjeese? Macaafarraa gaafa dubbiste maal argite? An siin gaafadhe hin agarre waa takka macaafarraa siin gaafachuu jira siin kiristaana. Lakki macaafa dubbisi kaa macaafaan deemnaa siin jedhe. Naaf himta hayyee warri Yesuus Kiristoos ajjeese san warra amantii qabu warra ajaja waaqayyoo raawwatu moo warra ajaja waaqayyoo raawwanneetu ajjeese Yesuus? Macaafni maal jedha waa'ee isaanii? Macaafarraa si gaafadhe akka wangeelaatitti Yesuus warri ajjeese warra gartee amantii qabu moo warra amantii hin qabne moo warra hojii seexaana raawwatu moo warra hojii waaqayyoo raawwatu? Hojii waaqayyoo isa raawwatan seexana isa raawwatan maal jedha macaafni waa'ee isaanii jedhe dubbistanii? Naa deebisuu yoo hin barbaanne skip si godheen sirraa deema. Yesuus Kiristoos warri ajjeese warra fadhoo fi duuka bu'u moo fadha waaqayyoo duuka bu'u ajjeese? Qabamte garta kan deemtu na bira. Homa ani Abu Mu'aaz loojikii kennin fudhadhu malee sen deema ati loojikii dhiisii mee gaaffii seeraa gaafadhatti. Seeraan si gaafatu Yesuus Kiristoos warri ajjeese warra fadhoo fi duuka bu'u moo fadha waaqayyoo raawwatu akka wangeelaatitti? Yoo waaqayyoo raawwadhaa isaaniin jedhe raawwatu.
warri gartee Yesuus ajjeese ajaja waaqayyoo abbaan raawwatamu seexanaan raawwatan sittani maa dhaggeeffadhu akkana jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gurba na gaafii afaan siin deebisa na dhaggeeffadhu ka siin deebisa ragaa sii kennaan jira maaliif ariifatta yeroo dhufaaf darbaatti ani isin gidduutti deddeebi'aan jire ture isin quba keessan iyyuu anatti buusuu hin dandeenye amma garuu waaqayyo biraa isinii kenname carraan kuni maaliif waaqayyo immoo carraa kana isaanii kenne jaalala isaa isa karaa Yesuus Kiristoos cubbuu ilmaan namootaa dhiisuudhaaf raawwate sana raawwachuudhaaf walumaa galatti kana sin gaafanneen waan jedhe Yesuus Kiristoos warri ajjeese san ajaja waaqayyo abboomii waaqayyoo fudhataniiti ajaja waaqayyootiin Yesuus ajjeesan moo ajaja mootummaa gartee mootummaa yeroo saniitiin deeman amma si laaffise gaa yes waaqayyoon gaafatan moo mootummaa gaafatan isaan coming second okay thank you gurba deebise gaa waaqayyoon gaafatan moo mootummaa gaafatan jedhe anin beef waan sin jedhe Yesuus Kiristoos warri ajjeese san ajaja waaqayyoo abbaan raawwatanii baay'een ajjeefnaa jedhanii waaqayyootu ajjeesaa jedhee moo ofiif ajjeesan mootummaa biyya sanaatu ayyama kenneef yennaan ajjeesan okay kanaafuu ajaja waaqayyootii miti jechuudha jarri Yesuus ajjeesan warra yakkamoodha moo warra qulqulluu fuula waaqayyoo biratti warra kireedita harkatu moo warra gartee warra ibiddaati warrumti ajjeesaniif iyyuu Yesuus Kiristoos dhiifama godheera warra ibiddaa ta'uu danda'an haa jedhu warri ajjeese san fada isaaniitiin ajjeesan malee fada waaqayyootii miti Ansin hin jenne. Eenyuun raayyama fudhatan jette miti. Warri ajaja fudhatan mootummaa gartee yeroo sanii Yihuudaa Faarisoota mootummaa yeroo sanii irraa fudhatan malee waaqayyo abbaan wayii ajjeesaa jedhee ilma kiyya kana ajjeesaa jedhee wayii ajaje. Bakka inni itti yama kenneef hin jiru kaa. Waan siin jedhe ni jira moo hin jiru waaqayyo abbaan ilma tokkicha kiyya kana ajjeesaan fannisaa jedhe moo hin jenne. Hin jenne caafamee hin jiru. Gobas kanaafuu gobas Yesuus fada ofiitiin namni ajjeese malee Yesuus nuuf du'e akkami jettan qaamni namni ofii fadhe ajjeese. Achi wal dubbiin ta'e naa deebite. Dhaggeeffadhu gaa tamma xumurtee mini. Deebistee bar. Xumurtee mini. Deebitee bar. Tole gaaffii quraanarraa fuudhi kaa gaaffii si gaafannaa. Baasii dubbisi. Gaaffii si gaafannaan jedhe akkasumatti afaanumaan. Baasii dubbisi boqonnaa. Boqonnaa mini amma gaaffii quraanaan si gaafadhaan jedhe malee rakkoon qabatu gaafudha isa dubbachuu hin deessu. Okay, dubbatu. Allahan waan hundumaa danda'a mini akka quraanaatti. Gaaffii afaan gaafattee mi? Gaaffii afaanii. Hin danda'a. Allahu ala kulli shay'in qadir. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Waa hunda irratti danda'a waaqayyoon. Waa hunda irratti danda'aadha. Si deebisee mi? Koi kaase gaafataan jira ammas. Maal itti mufufta? Ittuma fufa maal ati baay'ee na gaafatte? Maal ragaa ifii na jala irra deddeebi tokko gaafa irra na deddeebin ani si deebisee bar gaafii fedhanaa si gaafatamma. Tole lakki koi gaafii si gaafachaan jiran xumurree waa'ee Allah irratti si gaafataa jira. Gaafatte kaa si deebisee gaafii afaanis ragaa na lakki ati deebisuu deddeebin irra deddeebi si gaafate deebisuu deddeeb na deebis yoo si gaafa na deebista. Koi lakki gaafii naannatu jira ammasiin laadha carraa kabaaltaati. Tole Allahan Quraana keessatti waan inni hojjetee agarsiise maaltu jira? Rabbiin waa hunda Allahu Khaaliqu kulli shay uumaa waa hundaati Rabbiin. Maal bara Quraanaa uumame lafti samiin waa namni bara Quraanaa uumame? Maal bara eenyu? Bara Quraanaa keessa uumame? Bara Rabbiin Allahu Khaaliqu kulli shay waanni hundi bara gartee bara kakuu moofaa keessa uumame. Amma gaaffii konaa deebisika. La bara gartee Quraana keessa uumamne Rabbiin osoo Quraana durate Rabbiin waa hunda isaa uume. Tole haa ta'u kuni macaafota kanaan duraa keessatti galmaa'ee jira abbummaas fakkeenyaaf amma. Waan macaafan Quraana irraa si gaafadheetti macaafan seenin hanqoowwan hin seenne. Caafatoota kanaan duraa irratti galmaa'ee jira akka waan hundumtuu uumamee ture malee waan haaraa miti. Kan biraa ragaa dhiyeessitu qabdaa Rabbiin danda'a ta'uu isaatiif. Yeroo dhaggeeffadhu yeroo kakuu moofaa keessa bara kakuu haarawaa keessa Rabbiin Museedhaatti hime Waaqayyo waa hunda uume jedhu bara san keessa uume yeroo bara kakuu moofaa keessa dhufee wangeelli gartee Waaqayyootu waa hunda Phaawulos dhufee nuuf Waaqayyo tokko jira innis isa waan hunda uume yeroo jedhu bara Phaawulos keessa uumame
Galatoom siin deebisa ani. Sumaa fi nachi deebisee. Gaafi sadaffaan. An siin deebisa amma ilaa dhaggeeffadhu laa. Waaqayyoon bara kakuu moofaa keessatti waan hundumaa uume yookaan immoo uumama kana hundumaa uume gaafa jennu. Bara kakuu haaraa waan uumne. Qoy na dhaggeeffadhu na riifatin maaliin? Okay bara Musee. Waa yaadika yeroo dubbiin akkatti hin qabin. No sani miti. Gaafi akkatti gaafa tumbe bara Musee san keessa yeroo Musee san keessa waa uume moo Musee dura waa uume Waaqayyoon. Hole Waaqayyo uumuu isaa duwwaa utuu hin ta'in dhaggeeffadhu. Waaqayyoon na dhaggeeffadhu gaafi akkatti gaafatullee waan gaafatullee yoo gartee reflecting goone sammuu Abu Muazi. Waa hunda uume moo bara Musee dura waa hunda uume? Abu Muazi. Gurba afaan Oromoo maqaa kee yaamaan oli waan si gaafadhu deebisi. Ani maqaa kee guutakka si yaamne. Waaqayyo bara Musee dura kan inni uume. Bara Musee dura kan inni uume. Waaqayyoon akkasuma bara Quraanaatii miti Quraana dura uume, bara Yesuusii miti Yesuus dura uume, bara Musee miti. Bara Abrahaam dura uume. Tole na dhaggeeffadhu kaa haa ta'u rakkina hin qabu. Waaqayyo inni bara Musee dura uume bara kakuu moofaa keessattis ta'e bara kakuu haaraa keessatti Museedhaa wajjiniin hojii hojjete, Abrahaamii wajjiniin hojii hojjete. Waaqayyo maal hojjete Musee hojii? Musee wajji waan hojjete hin beektu? Maal naa himi takku waan hojjete? Waan inni hojjete keessaa inni tokko dinqii biyya hojii jechuun si galtee dura hojii jechuun si galtee action. Hojii jechuun si galtee? Action sirrii isan siin jedhe qabatamaatti. Hojuma takka Waaqayyoon amma fakkeenyaaf hojii jechuun anaaf hojjennu kitaaba kana waliin barreessuu jechuun hojiidha. Lafa waliin qotuu jechuun hojiidha. Walii gallee ba'aa takka waan kana fuunee warra kaa'u jechuun hojiidha. Gimmi wahuma takka Musee fi Waaqayyoon waliin hojjetan hojii takka. Waliin uumammoo waan waliin deemanii duula lolanii caccabsammoo naafi deemama takka. Gibsitti eenyutu erge Musee? Ergaadha Waaqayyoon hin erge Yesuus illee Muhammad illee erge hojii siin jedhe hojii. Ani dhaggeeffadhu kan wajjin. Hojii jechuun is action waan hojii qaamaan akka hojii dobboleessoo. Isuma inni namoota wajjin hojjete Quraana keessaa immoo fidika. Waan siin jedhe qaama waan hojii hojjete Musee hojii hojjete uume waa tolche fidi waan amma siif hin galle hojii jechuun afaan Oromoo kamiin si barsiisa hojii jechuun mee jedhu. Qonna dhaggeeffadhu siin ibsana dhaggeeffadhu shila. Musee Gibsitti kan erge eenyu? Erge ni erga Waaqayyoon Muhammad illee erge Waaqayyoon Abrahaam illee erge. Qoy Israa'el arganiiru moo erge? Malaayikoota illee erge. Ergamoota illee erge. Ani Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoobii jedhe miti Museedhaan. Kanan si erge jedhen Israa'el argeera moo argine? Hojiin si gaafadha hojii Waaqayyoon Musee hojii dalage naa kanniin si jedhe hojii yoon beeyne ati beektu hojiin kee maal jedhan hojiin kiyya lafa qotu hojiin kiyya mana tolchu maandisa hojii jechuun afaan Oromoo siin galle ana Oromoo what I can do. Dhaggeeffadhu gaan amma waan asiin jechaa jiru na hubadhu atidha. Hojii jette kan naafiti hojii waan inni hojjetu qoye eshi na dhaggeeffadhu. Quraana keessatti namuma tokko ergee wajjiniin kan inni saba fayyise kan inni waan tokko godhe nama tokko naa kennin siin jedhen. San siin jedhe hojii Waaqayyoo Musee wajji dalage waan akshina san naa kenne an sin dhiisu. Gaaffii koon jallisinii naa dhaggeeffadhu dura naa deebisi. Musee wajji waan anas gaafataa jira. Waan Waaqayyoo Musee wajji hojjetan. Gaaffii koon jallisinii dura naa deebisati. Hin jallisne waan hojii tole maalaa dhuka Quraana keessaa Allahan danda'a ta'uusaa kan agarsiisu naa laatu. Torba inni iyyitu akkanatti ani bakka tana dhufnaan nama si daran smart ani hojii gadi na qabdu waan siin jedhe hojii jechuun afaan Oromootittu yoo beekte aaroon akkanatti siin beekon. Amma waa'ee hojii dhiisati waa'ee hojii dhiisii jedhe amma gaaffilan si gaafataa jiru akka Museetti akka Abrahaamitti akka Yesuusitti akka Museetti akka Abrahaamitti anaafi ati mana kana waliin ijaarsuun hojiidha. Na dhaggeeffadhu ganuma nama lallabuun bu'aa barumsaa miti. Mana waliin ijaaruun hojii jechuun waan akshiina waan mul'atu waliin goone na gargaarte mana waliin ijaaruun hojiidha. Konkolaataa waliin tolchuun hojiidha gartee barumsa tokko waliin teenyee barachuun hojiidha gartee xarabeessaa tokko wajjin hojii kaasuun akshiina hojii wayiiti waan argamsiif. Waan Musee fi Yesuus waliin waan Musee fi Waaqayyo waliin hojjetan fide akkuma kakuu moofaa keessatti Waaqayyo koottaa nama waliin tolchinaa jedhe hojii koottaa jedha akka isin Sillaasee amantan koottaa akka bifa keenyaa nama uumnaa jedhe hojiidha waan nisan
waan Musee fi Waaqayyo waliin hojjetan naa kan. Museen kan inni hojjete hojii Waaqayyoo moo hojii Waaqayyoo miti? Museen hojii Waaqayyo hojjete. Hojii Waaqayyoo hojjete galatoomi. Ani kanan si gaafadhaa jiru. Kanan si gaafadhaa jiru amma. Amma si galaa jira. Hooyi amma dhaggeeffadhu. Waan Musee fi Kanan Waaqayyo. si gaafadhaa jiru deebisi. Kanan si dhaggeeffadhu kaa gurbaa. Waan Musee fi Waaqayyo waliin hojjetan takka qofa kan. amma ishina dhaggeeffadhu gaariin ta'e. Musee wajjin Waaqayyootu hojjete moo hojjete? Israa'el bilisa baasii yaadukut dha. Gurbaan kun itti fakkaatu kan hubannachaa. Hojjete moo hojjenne? Kan Quraanaa naa fidii siin jedhe akkuma Waaqayyoon waa raawwachiisa malee waa gartee qaama tokko wajjin hin dalagu. Bantiiwwan waaqaaf lafaa namni isaa ji'uun hin jiru. Namni isaa hojjaa lubbuu hafuura tolchu hin jiru Waaqayyoon. Gartee walii gallee waan Museen Waaqayyo hojii tolche hojii waliin hojjetan takka qofa kan siitu jedhe Waaqayyo Museen waa hedduu Waaqayyo hojii tolche naan jette hojjete. Tole waanumanni raawwachiise natti miin jedheen immoo Quraana keessatti. Gurba tani jenne waan dura si dubat Natimi waan Museen Mooses Quraana keessatti waan inni raawwachiise abadan na dhaggeeffadhu siif achi boodaan siif bida waan Museen Waaqayyo wajjin hojjete hojii Waaqayyo wajjin hojii Waaqayyo hojjechuun anu hojii Waaqayyo naan hojjedha walii gallee hojii Waaqayyo wajjin hojjedhuun Waaqayyo fiin hojjedha waan Museen Waaqayyo hojii hojjetee fi waan Waaqayyo hojjetee waladda hojii hojjete with waliin hojjete naafidi. Tole Musee malee hojjete Gibsii teroo gadi buuse. Aboo ani waan siin jedhe naafidi waan Musee hojii waanuma takka waliin hojjetanii waliin tolchan naafidi. Gurba afaan Oromoo siin galu don't waste Musee malee hojjete natti Gurba gaafii natti Musee malee hojjete. Waan ati jetteen si qabe. Ati yeroo kana waan fitee koo yeroo waan hojjetu qabaane. Ni deebista moo deebistu. Ati am lakki yoo dadhabde duwwaa gadi na buusi yoo dadhabde duwwaa. Waan ati jettee bara waan ati jetteen si afaani qabe. Ani amma dhumaatti. Nama dhaggeeffadhu gurba. Naguma afaan duula qofaan afaan qofaan hin duulin waan siin jedhe wangeela irraa fidi bakka Museen Waaqayyo hojii waan takka hojii dalage qofa fidi. Abu Muaz na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu waan asitti na dhaggeeffadhu. Sirriitti na dhaggeeffadhu na qalbeeffadhu. Musee malee hojjete moo kophaa hojjete Waaqayyo Gibsitti yeroo gadi buusee siin jedhe. Qaama tokko hojii Waaqayyo ni ajaja malee waan qaama tokko hojii hojjetu. Amma gaaffii si gaafadhe naa deebisi Musee malee hojjete moo Musee wajjin hojjete. Waan atiitu jedhe gaaffii afaan keetti si gaafa jira goobasi if dhaggeeffadhu Museen Waaqayyo Museen Waaqayyo hojii waa hedduu dalageeti hojii Museen Waaqayyo dalageeti. Musee malee hojjete moo Musee malee hojjete siin jedhe naa deebisi ka. Waaqayyo Musee malee uume Waaqayyo Musee malee Musee uume akkana jedha akkana jedha keessa deebii 30 sarara kaate meeratti finaan. Keessa deebii 32 39 irraa si dubbisa. 39 irraa. Tokkorraa kaatetu dubbisa deemte wayyaga maaliif akka keessanii miti walidhatee deema keenya. Okay, ati Quraana bakka tam dubbisuu deemta amma eega dhaggeeffadha akkanumaan isa gara faalluma. Quraana bakka tam lakkoofsa kamira dubbisuu deemte Quraana meeqa jette 50 takka meeqa jette. 51 dubbisi naa ibsi. Tokkorraa dubbisi ka. Dubbisee laaleen naannaa galuu dide. Dubbisi. Muloo basaa dubbiseera. Anis okay dubbisee naannaa galuu dide kanaan si gaafadha okay yeenis. Jechuun naa ibsi garuu ankee tokkorraa ka'e naa ibsiti rakkoon qabu hanga 51 deem. Tokkorraa ka'e achi si ibsa siif ibsa ayyee naa ibsita wangeela kee baafatu naa ibsa iyyee. Baadeen jiru wangeelam. Ente wangeela qabne maal gootaati asii Quraana qabdaa Quraana fi biraanii qabdaa. Quraanaan tini moobaayilii irraa qaba garuu. Wangeela moobaayilii irraa qabdu. Qaba. Akka itti baasuun qabu malee. Naa ibsa achumarraa. Bilbiluma tokkoon qaba. Maaltu na galchere yaa ammadu kiristaana. Biraa barbaadu. Yaa. Rakkoon eeshiga barbaadeen dhufa. Ayo cufadhu hanqana biraa fidattu. Ibsitee achi sa'aatii fi hanqafeeti fi tokkorraa kaastee lanqa 30 fi 9 naa ibsita. Achi boo tokkorraa kaasnee Quraana guutuu anis naa ibsee laata takkarraa waliin kaamee 50 takka waliin dubbisna. Waliigallee cufadhu taa'e akkasitti. Rakkoon qabu ani iddoo baay'een si gaafadha hadiisa irras nan deema. Waan feete dura sanuma jechuun yoo carraa sa'a san qabaatte takkarraa kaaseetiin dubbisa. Ani ankeela iddoo ati na ibsitu iddoo baay'ee jira hadiisa ani hadiisarraa baay'ee. Umaa fayyisa. Sanii takka ragaa namni fidatu gaafa gartee ragaa si gaafatan Yesuus gooftaa ta'uu guus hin jedhamu boqonnaa tokkorraa kaastee ilaa hunda naa dubbistamoo boqonnuma takka naa kanneta.
Yoo ati barbaadde boqonnuma tokko sii kenna. Garuu kan keenya akka keessanii miti wal qabatee deema. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos gooftaa jettee amantaami? Sirriitti kamaal taate. Gooftaa ta'uu guunaa kan isin jedhe wangeela guutuu dubbisinaan jettamoo boqonnuma akkas jettu bakka keewwatuma tokkicha naa dubbista. Keewwatuma sanas ni baasas. Allaqee goobas. Ati moo maaliif deemaa jirta beektaa? Holdan inni ati deemtuuf keessa select gootee jecha badaa wayyoo argatte. Ayyee ameen jecha badaa jira wangeela kee keessaa miti haleluuyaa kanuma ka. Harka rukutiin kaa jechi jechuun badaa jira siin jechuu koo miti. Boqonnaa badduumi. Isa taanaani ani siin baasa hadiisarraan guuree gadi siyaasa. Hin baasta boqonnaa badduu tana sii dubbisu boqonnaa ati badduu jettee amantu wangeela kee keessa badduu jira jettee amantu kana sii dubbisu. Qoegaa sittani maal hin jarjarin laa garmalee. Ati naan jedhee baramma bakka badduu bakkuma selektii goote bakka badduu sana fiddaan wangeela. Kan keerraas badduu siin baasa. Hin baasta yoo jiraate anni fudhadha badduu masanuu hin fudhadha. Badduu teetan. Qoy taragaagga ila akka gootu. Badduun dubbisaa qoy naa obseeyye. Hadiisarraa waa jecha tokko si jedhu laa dhiisin jarjariin gar malee. Kitaaba yoo hadiisuma qabaattee hadiisni afaan arabiffatti agartee jira hin dubbista. Ingiliffaan jira arabiffasitu ndiri jira. Nama sirra beeku naa wanna beeku. Ati barsiisaadha miti maa jarjarta. Gurba barataa ta'us sii dubbisa bakkuma badduu wangeela teettu saniif. Barsiisaan amantaa. Barsiisaan amantaan jarjaru. Siin dubbisaa qoy sagalee waaqayyoo naan dubbisaati. Naaf ibsitaayee bakkuma badduu teettu kana dubbisu. Dubbisni ati jarjaraa jirta kana dhaggeeffachaa yoo hin jirtu maallaa dubbista. Mana banee bar mana islaama ani mana bannee taa'u jirra bar goobasi naan dubbisaa carraa naa kenni. Maal takkasi godhasi taragaa ganjii jammara of taragee keessan. Maal inni akkasi godhu. Niin dubbisa moo dubbisu. Maal naa dubbisu tokkorraa ka'ii deemisiin jedhe tokkorraa ka'ii naa deemiti achumaan inni iyyuu aanus hin ibsaan immoo. Keessa deebii 30 fi keessa deebii 32 39 irra sii dubbisu. Tokkorraa ka'ii eeshi 30 meeqatti. 39 irra sii dubbisu. Nambaa. Baafadhu. Maal baafatta? Telefoona hin qabdu isa baafatta. Wangeela hin qabdu. Ajaa'iba! Peenteen gaafa nu bira dhufte wangeela bakka badduu naan jedhe bakka badduu baastee dubbiste naan jedhe baguma amantanu. Aboomaa sammallee numa jirta ati sila. Hindu'e jaarani. Ani hindu. Sokkira chaarube. Iseen sokki naan jette ofiifuu sokkitee bar. Izubillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abnahu kila tawafanazir. Tahut jadi. Naga galata Isa Yesus dufte Yesus jireenyaanis dufte martaa Yesus dufte abbaan keessanoo eenyuma dhiiroo gaafa abbaa keessan maaltu dhiistan fayyisaan isa kute jarana keessa deebii 32 dubbisnaan an jettan dubbisayye hin dubbisa isu martaa mata dureen kee maali Abu Maas bi awwal shishu mata dureen kee matuma kana kuno bar mixasa adii kana eka mataan kanuma mataan qabdu sila rifeensi kee meerre mataafi dureen kiyas kana bar midhaan kee adiidha amma kanarraa maal baranna yoo hin barreeffaman qabu wayi waa tokkoon qabu maal baranna Baras. Are dalin baras. Ayye main dubisna. Fikire kana dia saya go fikir. Laki mata duren ke ma bisi ajsi. Mata duren ki ya. Dukkuba kan fayyisu waqa yo dukkuba kan fido enyu. Ay. Marta. Abo Mas maaf durun fattare nagaadha kama. Waan jedhe mata dureen kee waan hin jedhe gidduutti immoo sagadutti kaate kan dhukkuba fidoo eenyuun jedhe Mashallah Fikee networking kee hin jiru siki endagama
Ndagamu? Hah? Ndagamu? Hai. Hai. Ndagamu? Ani Arab. Hai. Hai bagus. Nama nagaan networkiin hin dalagu. Nama nagaan ta'e networkiin dalagaa. Nagaan jira. Dhageessaa akka jallotti Ita waggaa haaruu kutama hafuurri kun ustaad. Haaruu kutama. Ndagaama jira ndagaama. Akkasii bar. Nama tasgabbaawaa nama gartee waa ogumsu. Maqaa dalaga. Kiyyaa'uu didde amma. Hai. Hai. Jirtan ustaad. Hai eenyuun jedhaa jira achiiti moo asiiti? Hai ndagaama. Siniin jechaan jira. Inni abuu bas. Okay jirta amma dhagaye. Dhagaama amma inni dhageessaa. Dhagaamaa jennu. Dhagaamaa jira odeessina waliin haasofna. Inni haasofna akkamatti nagaan siif haa ta'u. Nara tasaa jirra. Kiyyaa'uu jeccitaa jira. Baga jiraattee. Ciccitaan jedhama sirriidha. Shimaal irratti mari'achaa jirtu. Biqee. Kiristaana moo Islaamaan siin jedheti? Kiristaana. Okay, bareedaadha. Wangeelatti ni amantaa? Wangeela fudhattaa? Ayyee. Wangeela fudhattaa jedhe? Sirriitti fudhatta. Yesuus Kiristoos. Sirriitti. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon qaba jedhaati. Yesuus Waaqa hin qaba jettee hin amantaa? Waaqa hin qaba? Mamaatti? Yesuus Kiristoos Waaqayyoon qaba jedhaati. Waaqa hin qaba jettee amanta moo Waaqa hin qabu jettee amanta? Yesuus Waaqa akka ta'e hin beekne. Waaqa jedhee nama. Waan jedhe Yesuus Kiristoos ani Waaqaan qabaa jedhaati. Yesuus Kiristoos Waaqa hin qabu jettee amantaati? Dhaggeeffachaa jirta? Inni mataan isaa kun ka Waaqayyoodha. An biraa Waaqni biraan jiru. Waaqni Waaqa hin qabaa? Waaqni biraa hin jiru Waaqayyoodha mataan isaa. Okay, gobas. Yesuus malee Waaqayyoon biraa hin jiru? Hin jiru an biraa hin jiru. Waaqni meeqa tokko? Tokkos sadis jennee amanna. Ortodoksiin tokkos sadis jetti. Waaqa sadii moo Waaqni tokko moo sadii? Waaqni sadii miti. Tokkos sadis gaafa jedhamu. Si gala. Afaan Oromooti. Ortodoksii afaan Oromoo. Waaqayyoon tokko moo አንድ ሁለት ሶስት ደግሞ tokko qofa Waaqayyoon. Dhaggeeffattoota sitti hima. Waaqayyo tokko sadis jetti. Tokko sadis. Dhagaan jirtu? Tokko sadis. Tokko sadis. Gaaffii keessi deebisaan jira. Waaqni tokkos sadis jechuudha. Eeyyoo kana. Okay. Waaqa tokkootu fannoo irratti du'e moo Waaqa sadii fannoo irratti du'e? Waaqa inni dhaggeeffadhu tokko sadis gaafa siin jennu adda baaseen sitti bakka sii galutti abbaa ilma hafuura qulqulluu jechaadha. Si galee isaan sadan sana keessaa qaama tokkotti yookaan ilmatu fannoo irra oole. Si galee Waaqa waan siin jedhe afaan Oromooti. Waaqni tokko si'ettee sadii si'ettee Waaqa tokkichuma santu Waaqayyoo tokkichuma santu fixaaruma tokkicha santu fannoo irra du'e moo Waaqa sadii fannoo irratti du'e? Sii galaa jira. Majammarra jalqaba Waaqayyoon du'a dhaggeeffadhu. Waaqayyoon du'a siin hin jenneen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu ka.
dhaggeeffachaa jirta ta'e waaqa tokko sadis gaafa siin jedhamu isa sadan warreen sadan san keessaa ilmatu dhufee fannoo irratti fannifamee siin jechaan jira. Ambiraa jira? Okay. Waaqa deemoo nama du'e. Waaqayyo fooniin du'e. Waaqayyo fooniin du'e. Dhaggeeffachaa jirta?